jirtu qeerroo jirtu ijoolleen nageellee jirtu nagaanaa jirtu fayyuma jirtuumi boontaniituma jirtaniimi dhaadattaniituma jirtaniimi way jilbiiffattaniire ajjeecha waamilee isin cabseere obboleeyyan keessan bineensa nyaachisuun ooftuba isin deebiseere akkasiimi haadha gaaniitti hima akkasiimi warra nageelle ijoollee Arsii ilmaan Sikkoo Mandoo ilmaan Maccaa Tuulamaa ilmaan Oromticha guddichaa nagaa jirtuumi hojiitti jirtuumi wanni namuu beekuu qabu biyya tana keessatti dachii tana keessatti dachii rabbi uumee nuu kenne tana keessatti kabaabayyootaa fi akaakayyoota keenyarraa dhaalle keessatti Oromiyaa qabsoo goototaatiin aarsaa goototaatiin wareegama qeerroo keenyaatiin diina harkaa buufanne keessatti Arsii Nageelletitti Arsii Lixaatitti Oromiyaatti Itoophiyaatti amma booda nama ummanni filate malee nama isin filattan malee paartii isin filattan malee amma booda humnaanis qawweenis baankinis aangoo qabachuun hin danda'amu tokko kana kanamuu qabachuu qabu. Qeerroo manguddoo ayyoota wanni an jechuu barbaadu Oromiyaa tanarratti Oromiyaa amma 150 saamanii lafee nu hambisan tanarratti ka lafee seetuu lafee obboleeyyan keenyaatiin arganne tanarratti abbaa fedha dhiisata malee faranjiif chaayinaa dabalatee dhufa malee bakakkaa buusa malee abbaan biyyaa abbaan Oromiyaa abbaan biyyaa Oromoodha. Kana hoggaa jennu sabab sablammoonni wajjin hin jiraatin jechuu miti. Oromiyaan balloodha. Rabbi nuuf kenne ka aadaa keenya kabaju, ka eenyummaa keenya kabaju, ka carraaqqachuu barbaadu, ka hojjetachuu barbaadu, kana wajjin nagaan nu wajjin nagaan jiraachuu barbaadu obboleessa keenya, tiruu keenya, ollaa keenya, maamila keenya nagaan nu wajjin jiraata akkasii miti. Garuu immoo ka gooftaan irratti ta'uu barbaadu, ka nu saamuu barbaadu, ka nu xiqqeessuu barbaadu, ka nu dhiituu barbaadu, ka mootota bara nu fixaa turan nurratti faarsuu barbaadu hin barbaannu jechuudha. Dhageessu waan tokkoon irraanfatinaa. As kan geenye kadhanneeti miti itti kitimaa baaneeti itti wareegamneeti as kan geenye dirree kanarraa kan dhaabadhuuf wanneen irra dhaabadhu kun mukarraa miti kan hojjetame lafee abboota keenya lafee obboleeyyan keenya oorruu keessatti ollaa kanatti dhumarrirraaye. Kanaafuu waan irraas geenye irraanfachuun qabnu abbaan fedhes ummanni Oromoo ifiif bilisa baase malee abbaan isa bilisa baase tokkollee hin jiru. Ummanni Oromoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa bilisa baaseet warra arraba dheeratu kanaahu arraba isaanii ka wayyaane fiite arraba isaanii hiike akkasii miti. Oromoo Arsii Nageelle jirtu miti waan tokko hin shakkina Oromummaan miidhagina malee fokkuu miti hin shakkina
Oromummaan kabaja malee dhibbummaa miti hin shakkinaa. Dachiin tun teenya malee ka ormaa miti hin shakkinaa. Qabeenyi kun keenya malee ka ormaa miti hin shakkinaa. Oromoo amma booda kan filanne malee kan filannu kan jaalannu kan safuu keenyaan guddate kan aadaa teenya kabaju kan gootota keenya kabajaa qabu malee tultullaa orma jala fiituun hin bullu. Oromoo nu ilmaan sirna gadaati miti. Ilmaan safuuf safeeffannaati miti. Amma booda abbaa fedhan lafa dhiita malee abbaa fedhetu waan nan danda'a jedhu hunda gadi buusa malee ummata Oromootirratti Oromiyaa tanarratti fedhii keenyaan alatti hawwii keenyaan alatti hayyama keenyaan alatti tokkichi isaa aangoorra hin ba'u tokkichi isaa akka barbaadetti gubbaanutti gadi ficha. Dhageessumi hin dhageessanimi wanni ani isiniin gorsuu barbaadu wanni akka ilma keessanitti obboleessa keessanitti hangama keessanitti isin gorsuu barbaadu wanni ani isin gorsuu barbaadu tokko boontanii jiraachuu qabdan dhaloota waadaa hin nyaatin dhaloota waadaa abboota keenya dhaloota wareegama obboleeyyan keenya ooyiruu keessa nu biraa dhuman hin nyaatin kan qabsaa'ee wayyaanota ofirraa buqqaase ta'uu keenyatti boonuu qabna jechuudha. Tokko kan lammataa dhaloonni qubee kun ilmaan Oromoo kun namuttuu himaa bakka hundatti Oromiyaa irratti Oromoo irratti Oromummaa irratti eenyummaa keenya irratti abbaa fedhe wajjin wal dura dhaabbannee kan injifannu malee kan utuban deebine ta'uu abbaa hundatti himaa jechuudha. Tokko kana barbaachisaan. Filannoo qophaa'e jechaa jirraami. Filannoo qophaa'e jechaa jirraami. Hin anna jaaniimi. Harki hanna bareedoolu socho'ami. Hin sochoosinaa jennaan. Tokko. Waan tokko isinii himuu mirkaneesse. Fulbaana dhufurraa eegale Arsiin Nageellee Oromiyaan Itiyoophiyaan mootummaa filameen malee mootummaa fe'ameen abadan hin bultu kan itti qophaa'e. Nama isinii ta'u qopheessa filmaataaf qophaa'e dhagaya. Tasfaayaa Daanee beektu miti. Ka akka isaa kumaatamaan wareeyinee dhufne. Hin boonyu nuti gootota keenyaaf isaan boonsina malee. Gootota keenyaaf hin boonyu nuti. Hin boonsina malee. Tasfaayaa Daanee maqaan isaa bara baraan akka jiraatu yoo ka barbaaddan taate Arsi Nageelle. Gootonni isin biraa kufanyi ilmaan xixiqqoon sun ka hiriira nagaa osoo ba'uu deeman midhaan keessa ta'anii nu jalaa fixan sun nuuf hin deebi'an. Isaan kan nu deebi'an jannata keessatti kan gammachuu argachuu danda'an kaayyoo isaan kufaniif kan isaan wareegamaniif Oromoo eenyummaa isaatiin boonu ka aadaan isaa guddatu seenaan isaa himamu afaan isaa dagaagu Oromoo qabeenya isaa irratti Oromiyaa irratti abbaa guutuu ta'ee misoomfatu ka osoo inni beela'u alagaan quufee deekkifatu osoo hin ta'in osoo inni baqachuu alagaan qe'eesaatti galee abbaa itti ta'u osoo hin ta'in ka Oromoon abbaa biyyummaa guutuu irratti qabaatu Oromiyaa abbootii irreetiif tultullaa ormaa ergamtuun osoo hin taane gootota jeenota beektota siitiin bu'an. Obboleeyyan keenya hin irraanfatinaa. Obboleeyyan keenya hin boo'inaa. Filannoof qophaayaa. Qaadhimamtoota isiniif amanaman ka Arsii Nageelleetiif ta'an ka Oromiyaa boonsuu danda'an
kan beekumsa qaban, kan kabajaa qaban, kan safuun guddatan, kan hin gurguramne, kan hin ganamne, kan hin sodaachifamne, kan hin doosifamne filadhaa. Mootummaa teenya ni dhaabbannaa. Yeroo gabaabaa keessatti gaddeebinee biyya teenya hambaa xiqqoo hafte kana humna keenyan beekumsa keenyaa fi gargaarsa rabbiitiin ni misoomsannaan isiniin jaa. Galatoomaa nagaa jiraadha. Jawar, 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 Jawar. Warra